karaa salphaa waayifaa paaswordii argachuuf. Egaa Instagram by Dego application kana download godhattu egaa warroonni Play Store download godhachuu barbaadan Play Store keessanii deemtu egaa Play Store keessa deemtanii Instagram by Dego jettanii erga katabdaniin booda search gootu isiniif dhufa achi booda download godhattu egaa description link dha warra deemuu barbaadan immoo description jala link isaatiin tuqxaniito Play Store singalcha achi download godhachuu dandeessu egaa application kun application baay'ee password abbaa feete password wifi kamiyyuu gochuu danda'udha jechuudha. Egaa application kana walumaan banna kun akkuma argaa jirtan kun kan kooti connect ta'ee jira jechaadha. Connect ta'ee jira. Fakkeenyaaf password wifi kana ilaaluu barbaanna yoo ta'e wifi diidinkii kana jechaadha. Show password jennaan jechaadha. Achi booda password isa sirrii isiniif fida jechaadha. Achi booda copy password jettanii keessaa baataniitoo irratti wifi sana irratti click gootaniitoo irratti password kana paste gochuu dandeessu. Asumaanis immoo bakka connect jedhu kana yoo tuqxan isiniif connect godha jechaadha. Bakka connect jedhu kana yoo tuqxan isiniif connect godha. Egaa asii connect yoo tuqxan connect godhaan jechaadha. Maappiidhaan illee fakkeenyaaf wifi kiyya kana mala show password iddoon jirullee deemuu dandeessu jechaadha. Egaa application by best application itti fayyadamaa jirudha. Egaa testing wifi kanallee speed isaa test gochuu dandeessu. Speed isaa megapixelii hanga megapixelii 575 baay'ee fixnaatii isaa check gochuu dandeessu jechuudha. Wifi kun fixnaatii hagamii qabaa, fixnaatii isaa gaariidha minamni waan akkasiisaa check gochuu dandeessu jechuudha. Egaa kinoo akkuma margaartan wifi speed isaa 2.4 minaan deemaa jira. Kinoo akkuma argitan test godhee nuu kaayeraa jechaadha. Continue tune bakka asitti isin deebisaa jechaadha. Wifi password speed isaa check gootaniittu speed wifi kana naan ta'u yoo jettanii asumaan galtanii check gootaniitoo speed isaa baay'ee speed qabu ta'e fayyadamuu dandeessu. Speed qabu taanaan istanii an speed qabu barbaadachuu dandeessu jechaadha. Egaa haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Egaa warroonni immoo China di Abraham Tech subscribe goone YouTube keessanii deemtu. Egaa YouTube keessaa ergaa deemtaniin booddee kinoo bakka search kana gubbaarratti Abraham Tech katabee katabdu jechaadha. Abraham Tech jettanii katabdu achi booda kinoo bakka subscribe jedhu kana al tokkoof click gootu. Achi booda mallattoon bilbilaasitti isin dhufti ishirratti tuquudhaan ol taasifattu. Achi booda bifa notification isiniif gala jechaadha. Egaa kana gammaa isin wajjin ture anadha Abrahaam Tech irraa galatoomaa agan barnoota biraan deebi'ee dhufutti nagaatti.